ቀንበርን ሁሉ ትሰብር ዘንድ ማን ፈቀደልህ ከንጀ ያ ኢሳ ሻለቃ አራጌ ካሳይ አራጌ ተርካ ፍራቲ ማኔዳት ዱንባይን በሬ ማለኔ ያኔ በቀለች እኒ ሀም በቀላት ሻለቃ ካሳው አራጌ ፍራቴቲ ካሳይ አራጋው ራፍ ኢነ ባላምባስ አራጋው አዳ አላፈቀቡ ኢሳን ከናማ በቀለ ሰጉ በሬሰን ራፍራቴቲ ቦርጩ ጉዳ ፈላ ከንጀ ከበሪ መጻፈረ ገራ ጉዳ አንቀብ ቦርጩ ጉዳ ፈላ ከንጀ ካሳይ አራጋው በራ አካባሻት በራ ሰገሊ ፊ ጃታሚ ሰዲት ቀንበሬፈን ቦርጩ ጉዳ ፈላ ነብጭ ገራ ጉዳ ቆራቴ ኮቴ ቡላን ከነት ካሳይን አብሩዋን አይዲያ ሳን አርገቴ ጀነራል ታደሰ ብሩ በቀለ ሰጉ ተፈራው ለተንሳይ ሻለቃ ተፈራው ለተንሳይ ሻለቃ ኃይለ ማርያም ሌንጮ አምከናም መኩኖ ቢጀ ጅሩ ካና ሮፕላን ጠላፋራ ሀፊያም ቢጀ ጅሩ ታምራት ከበደ ጀነራል ከበደ ገብሬ መስድዱ ገብሬ ኢሳፋ ወራ ወኒፋ ጌታቸው ማሩፋ ረጆሌ ፖለቲካ ሂዳን አችለት ወረቀት ካን አርገቴ ጋር ፊ ወለቲ ሻለቃ ካሳይ ያራጋው ብራይቲራ ኢዝ ኖት ኤጁኬትድ ኢኑ ደማቃ ሳት ካሳይ ያራጋ ሰማን ቱሬ ባት መጻፍ ወረሰን ራ ቁምጪሴ ከፊ ወቴ በሬስ ኦዶ ዋን ከን ጡምሪን ዱራ ወኑን ካሱ በርባዳ ነሞታ በራ ኃይለ ስላሴ ነሞኒ ጣሊያን አሎላን ኦሮሞኒ አካ ገረሱዱ ኪፋን ባዲያ ከሰ ከደመን ጎዳማ ነሞኒ ባንዳ ፊ ገልቱን አሞ ታይታ ዳዳ አርገተኒቲ ኡመተ ኦሮሞ ከነና ኦሮሞ ከነራ ቡቂሳ ቱረኒ ወንጀለ ከነ ነሞት ሰነው ካሲቲ እንተመራ አማ ጋር ተኮ ዱበቹን ነፍራው ፊ ነሞ ፊ ካሲ ዳንጃ ኢሰመቃናው ጋሩ ወን ሲቲ ሞጅራቴ ደሞዘ ወረ ጣሊያን ጀለ ገና ባንዳ ጀመኒ ወረ ሀብቴ ሰኚ ወረ ሰኚ ፋ ወረ ከበደ ሎየሪት ፈርስት ኢትዮጵያ ይሰት ሮሞ ከሰትስ ፈርስት ሎ ዲግሪ ያን አርገት ከበደ ሀብቴ ሰኚ ጀመረት ዱዌ እጉማ ሰኚኒ ሰኚ ዋቆ እጉማ ግራዚያኒ ወጅኒ ጀቹሳ እንኝ ማሊክ ጣሊያን ሞቶ አራዳ ጎርጊስ ሰኛን ቤክታ አራዳ ፖስታ ቤት ሰኛን ሳን አራዳ ወረዳ ያኒ አኪት ቢሮን ሱኒ አራዳ ፖስታ ቤት ቢሮ ሳትሪ እጉማ ወጀት ባት ኤገ ከነታኤ ወራ ከወራ አባ ከበደ ሀብቴ ሰኚ ከነፋቡ ኤገ አሪያኒ ራስ እምሩኒ ጉኖት ኩኔ አልበርቶ ሰባቺቱ በሬሴ ፉላ ከናጋው ሁንዲ እርግቴ ዋንተ ኮራጋ ዋቃፊ ላፋ ዱአ ከመጣና ባርቱ you have to be honest namni tokko eessa fidde jene magabata kitaba sa pula ibba tokko sodomi torbarra jira kana alberto sbachi alberto a b l e r t o sbachin s b a c h i namichi kun xaaliyaani da bara xaaliyaani jiraate historiyaani da jaarsa isatu barreesse kunoti imru hayla sillaase kuma tokko argate liira rasailun kuma 40 fi ibba 8 yarfal rasiyum mangasha jechuudha ilma isaa kana wal inni kuma 22 fi ibba 9 argata ras guksaa ila sillaase kuma 25 argata ras getaachoo amberbir kuma 70 argata ras ayyaale birru kuma 16 argata okay warra kanaafi ras birru safar mal jani lafa kennanii fi ras hailun ille sinima ras hailu kan jam markaatu argite jarfun garu banda turan kuno damoza qabu xaaliyaana alberto sabachi anamiti kan qopheessu ni dhalanne ani wotani warra kuni xaaliyaani warra abbaan saa damoza kaffalee fi kan barreesse alberto sabachi ilma obboleessa giraziyaaniti kan barreesse kana kaffalaa turre je anamiti kan barreesse okan abashaamiti oromoo miti jibbaamiti du'a booda moo shumannata argata booda shumannata argatanii ras birruu sabar ras birruu ras hailu sabar mana qes guddina fa ittawalan yoo yaada taa'e mana baaroo enyu muhee abdoo fa ittawalan mana matolqa gazu waaqi mucaa salaalee matolqicha fa ittawalan nu argite mana ras hailu sabar jam ras birruu sabar jam maaliidhaaf isaanii gantuudha sira maaliif shoomaman isaan oromoo miti አይቶ አማ ፈሰቶ ኢትዮጵያዳ ቦዋኒ ቦላን ሳኒ ሞዋኒ እንቻቻል ያገሬ ልጅ አካሌ ልጅ የወንዜ ልጅ ሳን ወሌን ኦሮሞን ወንዜ ልጅ ሚት አካሌ ልጅ ሚት ሶ ዩ ሃቭ ቱ ቪክት ሂስቶሪካል ኢናሚ ዲና ቢያ ቡቅሱ ቀቡ በቋም ባንዳ ታቴ ገረ ጣሊያኒ ጎርቴ ቢያ በው ቀብዶ ድሩማዩ ኦሬዲ ሴናን ሲቲ ሙሬጅ ቢሰን ቀዲሱ ቀብዳ ሸገር ከን ሳኒ ተኤጀ ሶ ካና ማለ ሊስቲ ኦሮሞ ተኮ ኩኖ አችራ አልበርቶ ሰባቺ ፉላ ኢበ ተኮ ተርባታ ሰደሚ ቶርበር ካንጂ ሜ ኦሮሞ ተክቸ ደሞዝ አስኬሳ አርገቱላል ኖት ሲንግል ኢሳን ጋር ኦሮሞ ንሎላን ያ ኢናርገታን ኦሮሞ ንሎላን ያ ራስ ካሳ ገረሱዱ ኪፋን ንሎላን ያ ራስ ጋ አማ ኦኒ ፋላሊ ጋም ወኒ ተኮ ሲቲሙሞ ወኖ ግራዝማች አፎርቅ ወልዳይ ማለት ካንጃን ደጃዝማ ባልቻን ኮቱ ጃኔን
dhugumni gaasa akkas innaan wottaaddara isaa qabatee karaa inni faasilkiitiin bakka kun amma seent yoosef jedhan qiddus yoosef beeta kiristiyaan jedhan argite bakka makiinaa fa'aatti export importisan achitti wottaaddara isaatiin galuu jedhe achi kabbabe haqee alatee giraandmaa yoonni nu kabbabee jira baalchaa kabboon haalinna eessatti gallaa koroneeshin hojjetu jee akkasitti gaa onni jee baalchaa achitti hidhanii disaarmii godhanii duraanuu kolaasanii jiru irraa fudhatan garuu warri damooza qaban salariid on the payroll list original warri abashaadha safarii argatanii qe'ee shaggar kan isaanii taate. Egaa seenaa Oromoo seenaa Finfinnee dhiibbaa uummata Oromoo irra gahu hunda kaasnee jirra hanga ta'e garuu handhumuu miti seenichi. Garuu wanni ani otoon kaasin irra darbuu barbaadu namicha qa'ee lafas Taaddasee Birruurraa fudhate san. Namichi qa'ee fi lafa Taaddasaa Birruurraa fudhate Jeneraal Darasee Dubbaalaa jedhama. Wayzaroo Buzunash Dubbaalaa obboleettii isaa lafan qabdu. Gaafa jeneraalitti wanni jedhanii addi zaman gaazexaa zaareetu Itoophiyaa Dimts kan jiru gaazexaa sadii irratti baasanii Jeneraal Taaddasee Birruu bazarinnaa baminaam jedhanii akkana biyya kana godhanii qabamanii waggaan ammaa idimee fiduun itti farade gaafa jedhanii Jeneraal Darasee Dubbaalaa poolis azaajii kan ture lafa jeneraalichi arbanyummaadhaan waggaasuma jeneraal booji'amanii lolanu abbaa isaanis xaanitti ajjeese obboleessa isaanis akkasitti amma xaalaan boojitee Jeneraal Taaddasee Birruu Somaalee turan. Somaalee turanii Somaalee cabsanii karaa Keeniyaatiin biyyatti galan inni Ingiliziin Xaaliyaanii mootee military exchange warra booji'ame wal geeddaraa jedhan sanuma keessa sanuu haqqabne jeneraal faa cabsanii karaa Keeniyaatiin deebi'an. Waggaa deebi'anii amma jeneraal faa akkasitti imireellii wotaaddaratti galanii jeneraalummaadhaan arbanyummaa isaaniitii fi jeneraalummaadhaan wotaaddarummaan achi ga'an. Amma jeneraal Darasee Dubbaalaa hin lolle arbanyaas hin turre homaan turre. Amma namicha kana fuudhanii Hararitti dhalatee abbaansaa beeta mangistu inni Aggaafaari'a ilfinya askalkaayi Dubbaalaan abbaan Darasee ilfinya askalkaayi turan amma akkuma kun Giraazmaachi Jaawii Lucaa Raddoo abbaa Pireezidaan Girmaa jechuudha ilfinya askalkaayi turan akka kun warra Baqqalaa Hordofaa Cangareefaa Baqqalaa Hordofaa Cangareefaa warra Oromoon nama ilfinya askalkaayi turan jiru akkas ta'anii anyway suni fee shoomamee amma duraanumaan jaalatu jaarsa Jeneraal Taaddasaan jaalatu inni maal godhee itti faradanii jaarsa karchallee itti faradanii karchallee galchan siddatiidhaan Harar geessin jechuudha. Dura karchallee alam baqqaan turanii achirra galanii inni jaarsaa himaalatanii amantee isaanii jaalatu waaqa kadhatu. Amma maal jedheen jaartee ani wayzaroo Warqaa Ababaa gaafa madiiniin baay'isawee maal jedheen abbaa keetis akka fannifnetti abbaa manaa keetis fannifnaa jedheen abbaatiin basiqilaati. Maaliifin abbaan Warqaa Ababaa haati manaa Jeneraal Taaddasaa Birruu haati Almaaz haati Tsahaay haati Musee haati Kaasaa haati Maartaa warri kun ijaartiin tuni Fitaraarii Gabramadiinis Minilik inni Haayile Sillaaseen Iyyaasuu hidheet Salaaletti hidheet Raasaayiluunii fi Fitaraarii Gabramadiin abbaan Warqaa Ababaatii fi wanniin Qanyaazmaachi Dhugaasaa Baksiyaan Gindabartii irraa dhufanii warra fira abaabilee Iyyaasuu jechuudha. Ginda warra Awaxoo jedhamtu jiru warra itti geemanan jedhamu. Warri sun dhufanii warri Qanyaazmaa Dhugaasaa Baksifaa hiikan. Achi eegnaan Iyyaasuun qabame Gindabartii irratti muka diimaa irratti qabame. Achi qabnaan akkamitti akka ba'e egaa beekanii Qanyaazmaachi Dhugaasaa Baksii kaachisii irratti fannisanii Fitaraarii Gabramadiin ilfata irratti fannisanii onnoo miratti kennaniif gizooti'an maqaa isaa Raasaayiluudha. Soddaate Iyyaasuun intala Iyyaasuu fuudha Iyyaasuun intala Raasaayiluu fuudha soddaadha. Isa gaa miratti kennaniif. Akkasitti gaa amma kana beeka Jeneraal Darasee Dubbaalaa kana beeka አባትሽን በስቅላት እንዳሳረምነው ባለቤትሽን እዛው ጽዋ ይቀምሳል ያንን ጽዋ ባለቤቷ ደግሞ ታደሰ አከሰች ነው ጀነራል ታደሰ አባሲ ዘጋፍተራሪ ገብረመዲ አከሰች ፈንሰኔ ጀሰኔ ጀነራል ታደሰ ይግባኝ ይትጄጋ ጠቅላቃ በግኑ ጋር ፖሊሲ ያለጅራ ወጋ እድሜ ዱቲ እድሜ ተፈረደምቱ ይግባኝ ረተ ዱቲ ሰቀልን ጀነራል ዱባለን የሮሰን አዛዥ ማለት ፖሊስ አዛዥ ጀነራል ታደሰ ምክትል ፈጥኖ ደራሽ በቃ ሁኖ ጀነራል ለሜሳ በዳሴ ቱሬሰን ሻለቃ አራያ ilmisaa malannan jira Salamoon Arayaa jedhama shaalaqa Arayaa shaalaqa lammeessaa badhaase isaan itti aanu camadaan immoo Tasfaayeen nifa camadaan faa Baqqalaa nifaa Urgeessaan jenna marsiitti shufeerin isaanii camadaan buleessi baakiyyaa immoo nama zuwaayii xurataa beetaa kun isaan immoo boodigaardii jedhanaan. Inni maal isaa fudhate amma gaanni jeete waggaa jaarsi alam baqqaanyi bahee wursiinsaa wanjalinyaa haggi Itoophiyaa jira. nama mootummaa Itoophiyaa seera Itoophiyaa kulsiin cabsee bulchiinsaa si warafamaa kan guba seerri hin jira. Garuu nu kun hin jenne
kolfee xanaa taraa mana Jeneraal Taaddasaa Birruu nu gubnaa fudhatamu hin jenne cubbuudha. Maaliifin haqeetti abuna teewwanniinis lafa kaayet masqalii lafa kaayet maxaa quddusii kana maxaa qulqulluu kana lafa kaayet irra ce'ee hin akkas qabbaneesse miti innis akka bultii isaa horafamu hin goone. Amma Jeneraal Dubbalaan haqeetti Jeneraal arbanyummaadhaan lafa argatanii turan Hararii. Kuntaa tokkittii takka. Isii sana haqee Buzunesh Dubbaalatti kenna. Jeneraal Dirasee Dubbaala. Obboleetti isaatti kenna. Haqeerateeti wanniidha. Inni Kubur Geetaawwan Tasammaa bituu sana gargizaata ministeera kan ture eenyu ture ijoollee kifilee ergatu dajjaalmaa kifilee ergatu agbeejjee dajjaalmaa kifilee ergatu laristi riisotaa ministeera kan jedhu dabdaabbee dookumentiin qaba footokoppiin qaba isa inni jedhe ቀደምሲል ጀነራል ታደሰ ብሩ አርበኝነት ስጦታ ያገኙት ባህር ዳር ክፍለ ሀገር በምናምን kan jedhu tuni ጀነራል Dirasee Dubbaala ትኔኖች ለወይዘሮ ብዙነሽ ዱባላ እንዲሰጥ ወንጀው አጀጀኒ አችት በቃ ወሪ ፍተዋሪ ወኒዳ ፍተዋሪ ማሃረን ምንዳ ሀረርጌ ክፍለ ሀገር እንደራሴ አንቱራኒ ጊዜ ደርጊስቶኒ ነምችለ ሀማን ቱሬ ገሩ ደጃዝማች አሊጋዝ ኡጋዚ ወጅን ነምች ሶማሌ ተኮን ሮሞን ጃለን ቱሬ ደጃዝማች አሊጋዝ ኡጋዝ አባንሳ ምን ሐሰላይ ምን ልክቶኒ እኒ ሳሊስላሲ ወጅን ጉዳቴ ደጃዝማች አሊጋዝ ኡጋዝ እንደራሴ በግጣና ሀራሪ ቱሬ እኒ ፉኤ ለፈሰንጂና Dirasee Dubbaala ትከን Garuu kanaan godhe Jeneraal Dirasee Dubbaala. Dargii deebiseef moo laficha chuman dargii fudhate? Lakki dargii fudhate nama dargii maal fudhate hundumarraa fudhate. Hundumaa fudhate maa yeesa hin taane kan dur qabuuf hin taane laftee kunoo taate mangistii taate ammaan Tigreetii dur kan dargiiti. Uummanni maal argan. Irratti nyaata. Camadaani eessuma keetii jette obboleessa abbaa keetiiti. Inni isa boodigaardii Hayilasillaasiyaa Jeneraal Taaddasaa Birruu sana. Yeroo sanatti hirmaannaan dhumarratti mana hidhaa seenee Camadaan. No hin badeen. Hirmaannaan isaa maal ture? Hirmaannaan isaa tokkoffaa Faxinoo Daraashii irratti opereeshinii inni freelance bombardier jedhama. Bakka kun waraanni ka'u tokkotti dura dhaqxee kan inni san inni asseesii gootee militarii inni san gimbaar qaddam jedhama. Freelance bombardier jedhani asirraqaa ta'e waggaa hundumaa freelance bombardier jettuun nama waraana sana dhaqee banu jechuudha. Anyway akkas ture dhuma kana ta'uu booda inni fi Baqqala Urgeessaan jedhan nama Arsiiti boodallee achirraa hidhaa bahee Ambassaa Autoobusii jedhan san 22 kana oofa ture karaa kunoo 7 san irra gara Leentis Dannaborqi irra achi gadi kan darbu jira. Isa oofa ture inni shufeera isaa ta'eet Camadaan inni isaa ta'eet wannoon immoo Astalaqaa Hayila Goorgis Riqitu waan jedhan nama Ambooti nama Abeebeeti Giincidha isaan lamaan immediate bodyguard isaa turan. Hayila Goorgis Riqitu kubur zamanyaa keessaa baanii Jeneraal Taaddasaa fudhatee ofitti galchee Faxinoo Daraashii godhe dhukkuba nyaa ture. Camadaan Faxinoo Daraashuma ture. Camadaan Faxinoo Daraashuma ture isaan lamaan immediate bodyguard isaanii ta'anii maccaaftu lamaas miseensa Tasfaayee Dagaagaa kanaafi warri lammeessaa boruu bodyguard isaa ture. Inni amma booda Addis Gommaadha beegii waradaa Astadaadarii bulchaa ta'ee achirra immoo amma mana hidhaa galee yeroo illefisa mana ana wajjin tureet amma wayyaaneen OLFin mootummaa ce'umsaa keessaa bahu wayyaaneen boojitee gurbaa Kaasaawun eenyu jedhaniin chief of staff adda bilisummaa Oromootiif security chief kan ture Kaasaawun hafte fi lammeessaa boruu isaan bakka lakka fudhatamanii lamma qarabuu danda'e kun du'e jiru kun Adigraad geessan jiru I don't know anyway jarri kun immediate bodyguard Jeneraal Taaddasaa Birruu turanii warrasii firasii soddaadhasii gaa naannoo tokkotti wajjin guddanne. Camadaan garuu yeroo sana yeroo warra maccaaftuu lama mufatanii waa yaalan sana jaarsicha nugusicha galaafachuuf turedha. Inni wajjin inni kabbadaa Buzunesh fa'aa wajjin inni karaa sabbataa san jettaa. No gaafuma fanqila mangistii. Gaafuma fanqila mangistii wajjin waan suni gaa. Gaafni ture inni Faxinoo Daraashii warra Faxinoo Daraashiin cubbuudha waggaa ta'e irra jiraan lammeessaa Jeneraal lammeessaa badhaasee kan Abitaay Xoor Meedaa jedhanii yaadattaa. Innis achi ture gaafa san shaalaqaa ture shaalaqaa lammeessaa badhaase kan amma shaalaqaa eenyu akkanneeti kan jira kan Maandellaa leenjise. Shaambalichi sun Jeneraal Taaddasaa Birruu lammeessaa Boruu Camadaa eenyu Firdaawoo Urgeessaa Tolosaa Irkoo matolaqaan ture kun hundumtuu achuma. Warra wannoo bichaa namni achiisa. Hirmaannaa adda addaa qabu jechuudha. Hirmaannaa adda addaa qabu kun militarii opereeshinii duwwaadhaatti inni ta'e warri siviilii karaa hojjetu Jeneraal Taaddasumaa fi Hayilamaariyaam Gammadaati Tasfaayee Dagaagaati ilma Qanyaasmaa Dagaagaa jechuudha. So akkamitti qabamuu dide jamana amma dargiin dhufutti? Inni kan ta'e Jeneraal Lammeessaa Badhaasee Shaalaqaa Lammeessaa Badhaasee hoggaasanii
ilma Wubisheet jedhamu qaba amma diisii jira. Wubisheet kuni hiriyaa Amazzana Zawdee Abdii obboleessa kun Asfaa Zagayyee Asfaa Abdii warra mariisotaa ture kana warra kana isaan gullalleedha isaan. Amma warri kuni shaalaqa lammeessanii Jeneraal Taaddasaa Ammarfii tarrafa qadiidaa gonfaa kan jedhanas jira. Tarrafa qadiidaa gonfaa achuma kolfii haxanaa taraa mana Jeneraal Taaddasaatiin fuuldura mana qadiidaa gonfaati hil naggaadeedha midhaan nagada. Garanaan immoo warra waltajjii dhiinsaati isaanis midhaan nagadu hil barandaa keessatti. Warri kun immoo garanaan immoo warra fiixaa raddaati. Fi warra dibaabaa hoo manneen sun kan Oromooti anyway. Fiixaa raddaa dibaabaa hoomaa qadiidaa gonfaa warra keenya Taaddasaa Birruu kanuma Oromooti inni guutaa yaa'ii naannoon sun anyway kanuma duraan gaallaa lagaasiyoon jedhama taaksii fudhattu naannoo sana dhaqxu 90% kanuma settlementuma Oromooti. Anyway egaa yeroo sanatti warri kun kanumaaf maccaaftu lamni naannoo sanatti inni jee achimmoo gara Islaam maqaabirii yoo deemtu mana Ayyoo Jufaariif kan maccaaftu lama mana ishii kennite san haadha Koloneel Walda Mikaa'el Kallachoo jechuudha Ayyoo Jufaareen namichi boolitti inni dalagu tokko beektaa Koloneelaan ture gisee dargii ajjeesanii. Ayyoo Jufaareen haadha Koloneel Walda Mikaa'el Kallachooti. Ishiin Islaam maqaabirii mana hunda maccaaftu lama xifat beetii ture san isa san kan Ayyoo Jufaareedha. Anyway isaanis achi mana qabu warri Koloneel Walda Mikaa'el Kallachootis. So anyway dubbiin sun akkasitti inni ta'e egaa warri militarii keezii handilii go'a amma Koloneel Shaalaqa Lammeessaa Badhaasee Wubisheet tarrafa qadiidaa Amazzana Zawdee Abdii jechuudha ammas jira isaanitti jiru nama jiru amma warra jiru gaafachuu dandeessaa matareesii isaanitti kenneet camada matareesii kana sitti kennina nu somneet waaqaxxoo lukaafna ati nutti dhukaasinii jedhaniin. Warri immoo wannidha maandis mamriyaa nutu aqee qabaa jennaan haay fatoo daraashaa kuni waa'ee poolisiiti nu hin qabnaa jedhanii didan warri Koloneel Arayaan Tigirichis hin dide. Shaalaqa Lammeessaa Badhaasee hin dide. Urgeessaa Waaqennee hin dide. Dabbaba Hurrisee Koloneel Dabbaba Hurrisee hin dide hundumtuu hin didan. Nutu kuni waa'ee poolisiiti nutu kontiroolii jala oolchaa nutu abboommii jala oolchaa jedhanii didanii amma halkan tarrafa qadiidaa kun jira isa gaafachuu hin dandeessaa Amazzana Zawdee jedhaniiti egaa ijoolleen kun wannoo Wubisheet Lammeessaa jedhanii matareessan geessan. Camadaan isiidhaan gaafannii jedhee isiidhaan ni jennaan jarattiin camadaa carraskan camadaan ofitti waaqaxxoo lukaafnaa jedhanii sagalee wayii ageenyaan innis waaqaxxoo ni jedhee dubbii walii galaan jedhe dhukaasanii badanii amma qaallichi suni namichi Jeneraal Taaddasaa mana isaatti galee ganee qabsiisutti Jeneraal camadaan amma dargiin ofitti hin qabamne gaama Jeneraal Taaddasaa biratti kennan camadaa kennanii dargiitu dargii biratti kenne guyyaa tokko maaziyaa sadii awazeer achuman ture camadaa kanaaf Jeneraal Taaddasaadha wajjiniin argatanii galanii boolee quxuriin 29 bakka naannoo beektaa Filaamingoo gara eerpoortii yoo deemtu Filaamingoo hotel isuma gad dabartee bakka quxuriin 29 itti naanna'utti mana tokko kireeffatanii fi mana san kennanii oljiis namni gaa Wallagga Shawaa gashaayilee urgaa jiru amma bariin gaddaa du'anii warri Salaaliit isaanii warri Qadiidaa Gonfaa warri Qees Guddinaa Tumsaa kun hundumtuu horii walitti busanii balchaaganii tokko bitanii jaarsa seetilii godhanii akkasitti gaa anis achuman ture camadaanis achi afas bilisummaa argatee camadaan hojii isii kenninaa jedhanii yaangidha inni ennaan ani fatoo diraachisam deebennaan lakkin duutaa malmaltiin deebanii jedhanii wayni poolis ta'ee amma namni 453 453 people in 2 weeks time shaggarii guuramnee gaafa gallu warra OLF kana istiraakchariin isaa nyaatame Salamuun Daggifee faa nu gananii Getaachoo Margaa faa gananii namni kunis rukutameetu wal baase namni 453 shaggar keessaa guuramee gaafa galu camadaan achi waan tureef waan nyaanne isatu nu galchee kasitti nama karchallee ture waa'ee OLF itti hidhamee ture camadaatu gargaaree har'as namni isarraa gargaarsa argateen waraqata adaraa dhaamsa warratti nyaata abbaan camadaan hin gargaariin ture dunni manedhaa jiraachuu baate moorzaan nama dhume san caalaa dhumna ture. Egaa boydoo seenaan keenya hin dhumuuti amma hin gabaabsina bu'aa bayii jiraataa Finfinnee maatii kee dabalatee bu'aa bayii immoo maanguddoota Oromoo warra Maccaaftuu lamaa kanallee amma tokko kan kaasne kana hinuma agarra har'allee Oromoon kinoo sanumatti jira akkamitti hubatta guddinni Finfinnee kun Oromoo akkamittiin dhiibee of keessaa yaasuu duwwaa odoon hin dhaabne haga har'aatitti. Garamitti deemaa jira ammoo. Gar tokkoon Oromoon akka duriittis dadhabaa doofaa ta'ee wal ganee miti Oromoon hima lolata ammallee bakka dhumnu bira dabarree jirra. Garuu miidhamaa jira most disadvantage amma harka boqqubaa
harka boqqoo baay'ata faayinaal amma nugusoonni kantiibaa Haayila Goorgis Waldaa Maanu'eel 1906 to 1917 gaarii faras kaagaruutaa Addis Ababaa utaa jedhe jarma dhaqee jarmatti barate namichi kun gaafa galuu gaarii faras laamotatti maal kaagaruutaa jedhe awaajii baase. Den kan isatti aanus kan amma xaaliyaan dhuftutti tures akkas wanni inni Giraazmaach Afawarq. Den after Giraazmaach garee xaaliyaan inni xaaliyaan anseetilii goote gaafa ofummoo Dajjaamat Zawudee Gabra Hiyootis akkasuma godhe. Then mammoo Giraazmaach injiinar Dooktar Haayile Goorgis Warqinee innis akkasumatti fuuf. Then came akka Borqubaay Alamuu Abbaba was a Darg or anything kan dhufe Dargii haa ta'u Islaamii haa ta'u Tigrii haa ta'u Minilik haa ta'u all the same for Oromos tokkum kan Oromoo buqqisu malee homtuu hin jiru. The only thing inni warri kun kan jabaatan gaarii farasiin shaggarii haa ba'u fardi gaarii haa ba'u jedhan main economic base jirtu taaksiin hin jirtu san kurri kan jedhan tokko ture akka tricycle kana kurriin sun booda ufte malee farda gaarii ture anamma fakkeenyaaf liseetti kaatedraalitti san saggatta fariimoon baana barumsaan baradhu farda gaarii nan deeme farda gaarii baanan dhoqqee nammaan as geesse shaggar asfaaltii miti ihil barandaa dhaqxee midhaan bitachuudhaa fi karaa maanu'eel gadi deemoo dhaqxe dhoqqeen isaa as geesse soo maal goota warra mukaaninti warra biraattaa ayyala gabree karaa usan sagadirra ol deemteet karaa kun kiflaa gara otus taraa jedhan sana dulmu kornan mal tamaarii addis katama isarra gadi teet gara qollufiyaa xanaa taraa geesse asfaaltirra deemte asfaaltirra deemte immoo warri makiinaa qabu kun immoo dhoqqeesitti facaasu soo baay'ee rakkannee amma dhumarratti maal go'anii sagga dhoqqee kan taate gaallochuu katamaa ውስጥ ከብት ይዞ ስለሚኖሩ ነው አህያ ከብት በግ ላም ወተት ይዞ ስለሚኖሩ ነው ያን ማላተው ጀናት ዱረ ሰሬፍጠን 1959 አካባሻት ሰሬፍጣ ያኒ ሰሬፍጠን ማለው ከተኝ በቀኒ ለማ ጋኒ ሰሬ ለፈራፍጠን ሰሬም ባየት ተሸግርት ያኒ አቺና ነኔ ተኒት ሞ ሎና ባኒ ያን ሎኒም ባሰን namni oksee dallaa keessatti yaani ufanii argatanii agaan argatanii ajjeesu ittaanii fardi gaarii haa ba'u jedhan fardi gaariin ba'ee finish Oromoon achirratti ikonomik beesin isaa rukutame shaggar keessatti warra midhaan naggaadee midhaanii taate malee warra kun akka eenyu tasfaayii qajeelaa fa'aa warra kaapitaalii qabaatee mana jaarrate malee warra qabeenyaa badhaanee waarii warra abbaa tuskaanii dhaabu caalaqaa bunnaabe warra hoteela qabu kan warra akka Siyyuum Soorii Alam Ganaa bunnaabe roobaa badhiyyee fiichee gannat bunnaabe warra akkas waa ol kakka'e malee warri Oromoo loon qabu loon isaanii jalaa badanii waan nyaatan hin qabanii waan huma isaanii biyyatti deebanii salaali jiddatti libanit aadaatti jidda bichuun abbichuun jiille hundee isa barbaade bakka okkawoo qabutti eessuma qabutti nu gara maqiitti jiilletti lafa hundee achi gallee wanni taanee gullalleetti achiin immoo meettatti fira barbaadannee warra keenya facaandaan waluun beeknam ammas hin dhaabbanne sanuma ammas hin hubqa amma immoo gizee dargiin uf immoo gizee wayyaaniin uftu immoo warri Ameerikaadha dargiidhaan militarii maaqwaaqame jedhee warra dargii durree ta'anii nama ajjeesanii seerriin badaa jedhee horii kennan maal jedhan wotaadara Oromoo biyyatti alatti galaa jedhanii karankaa xinnootti kennanii biyyatti galan horiin sun qotee hin taatu lafaan taatu achoo galan qabalee gabaree maabariin eessatti isaan beekan isin wotaadara dargeessanii wotaadara mootummaatii wotaadara ta'a lafti nun geessu jedhanii hin argan soo manni Oromoo daaraa ta'e warra Amaaratii warra Abashaa warra Tigreetiin maal godhan maaqwaaqame jedhanii katamaa keessatti wanni kennaniif industrial small industry cottage industry yaani training godhanii namoota kennaniif qaccee mana kutaa minaamin waan ta'e small industry kennaniif Oromoon tokkoon argan namicha tokkotu ture dure nama Booranaati Qanyaazmaach guyyoo eenyutiin karaa kun commercial school irra karaa morgeejir anastanyaa idda xababaat maamariyaa jedhama achitti nama Oromoo Guraagee Doorzee minaamin gargaaree wayyaa faadha isallee wayyaan kan hindi demolish goot nothing islaamni tokko turte wajjin baranne tasfaa qaba ees grade Ali Ahmad jedhamti mortgage baankii maanajarii turte warra Oromoodhaaf lafa kan liqeessee farankaa namni akka mana caccabaa fa'aa jedhu manni kee cabaatee lafarraa Ali Ahmad hoggaa 15 irraa Tigreen akka galtetti mana hoggaa 7 galchite amma haaratti galtee naafattee Ali Ahmad kanarra teessee kadhatte mortgage bank manager Ali Ahmad tasfaa qaba ees grade wajjiniin turre that's all wanni tuskaanii daabboo beet bira Qanyaazmaach badhaanee waarii tuskaanii daabboo beet no more cenni caraqaa bunnaa beet hincaa kun karaa markaatuu irra gaddees guddaa san isgaan cilaaloo bunnaa beet cakkaa cukkaala hin jiru Alam Ganaa bunnaa beet Siyyuum Soorii wanni mana bunaa wanni roobaa badhiyyee afur hoteela qaba ture afran irraa fudhate tokkichi tokko tafe
amma ijoolleen isaa tokkitti bulxaalatanii poolisii dhaabarran hin jiru manni roobaa badhiyyees. Nothing. Moor Oromoon badaa dhufee jiru. Moor Oromoon biyya isaa luuzii qabu. Luuzii gochaa. Kun as daalaa jirti kan horii argatte jedhanii ituma biyyaa baasanii Oromoo waan argatte. Kanaaf Oromoon ikonomikaalii du'aa jira. Moor dargiin reesistiin ture. Dargiin anybody crash any opposition. It's a fascist dictatorial regime. Garuu reesistiin ture dargiin. Tigreen is a pure racist state. Yeah. Nama isaanii benefitii goote their militaries, their concubines, Rajaakshaa Jaagiree isaanii in the first place OPDO keessallee yoo uguma haati abbaan kee Oromoo taate you will never reach any status. You must have a half inni walakkaan kee Diqaalaa, Amaara, Guraagee, Tigree, somebody who doesn't subscribe to the Oromo identity yoo taate malee you will never get anything. Kan I went to Mallas Zeenaawii wajjin hungeet ture. I know him. He's my senior. He was wajjin ture. Maal naan jechaa ture yoo dafiitti በህዝብ ብዛት አገር ታጠፋላችሁ naan jedhu. But one thing credit goes to him. Yoggaa hungeetti ari'amu yaala agbaab የተባረሩ የኦሮሞ ተማሪዎች ጉዳይ ይጣራ jedhe Patrick Gilkisitti gaafii dhiyeessee jira. Discipline committee General Hungeet School. Galatas namaa galchuun du'a badii duwwaa isaa himuutan tolaa simuun gaariidha. Nama mallas isa okkee akkana waan akkasii ture kan ammaa garuu bineensa barumsa hin qaban reesistoota dargiin biyya hin qabu kuni biyya qabu warri Tigreedha. Kaapitaaliin Aduwaatti deema Indaasillaasee Shiree inni itti deema Haawuzeen baxooreta goddaa kililsiin jedha achi ol ergu dargiin biyya hin qabu dargi achuma ture dargiin kaapitaalii Alambaaga Haayile Sillaaseen Swiizerlaanditti sa'aatiif horii argate dargiin horii Alambaaga. No. Maali mul'anni Oromoodhaaf qabda fuulduratti vision for the Oromo? I think I'm happy with the Oromo movement now overall. Maalifini Oromoon the young people in America, in Europe, in Asia, in Africa damma qoota ABCD of Oromummaan barsiiftu okay tokko jee the subjective condition is fulfilled. Maalinni revolution uummata keessatti ka'u waa lamaan ka'a objective conditions and subjective conditions. The subjective condition jechuun dammaqina self identity self conscious taate this is my cause this is I am ani kana kaayyoon kiyya kana ani eenyummaan koo akkas jettee gamatte har'a Oromoo dur hoggaadeen atees ani bachu atees ani jiil atees ani metta ani atees ani ala ani nolee hararoo dhabde ani qottuu siin jedhu uummata harar ni dabarsee ani Oromoo horii harar ani qottu ati maali ani qottuudha siin jedhu bara raas mokonnini gabareen abisaa hiyyeeffannaani wanni abbaan baree tallaa fa'aa insaan tallaa ol lamaariyaam turaarii tallaa ol lamaariyaam lammaffaa abisaan hiyyeeffatinaadha. Isin qotee bulaadhaa qotuu malee waan mootummaan isin hin jee buluu malee gibira gabbaruu malee minna haaluu jennaan እናንተ ቆቶች ናችሁ እናንተ ገበሬዎች ናችሁ ቆቶች ናችሁ በእርሳችሁ ማታር ግብር መገበር እንጂ ጥያቄ አታቅርቡ ጀ ስራሪ ተድላ ወልደ ማርያም ቆቱ ጀን ኑ የኙ ጀና ቆቱ ዳስ ገበሬዎች ናችሁ ጀን ኤቨር ሲንስ ሀረር ፒፕል አር ኮልድ ቆቱስ ኦሮሞ ጀቹን ኦቨር አድራ ነመ በቹ አቲማል አን ሰላል አቲማል አን ሜተር አቲማል አን ጂል አን ከረዩ አን ኢቱ አን Amma Oromoon bakka sana darbee. Bakka sana himata malee Oromoo jettuun jala. Walloo dhaqxee Oromoo jechuun it's a punishable by law. Yeesne qobboo, yeesne qaalluu nan, yeesne booranaa nan jedha malee yoo walloo Oromoo nan jedhu neeba wanjal. Mee Dr. Asaffaa Ndashaaw amma Landan jira gaafadha. Waa'ee warra wallayyee amma mana hidhaatti wajjin afaan Oromoo barate hungeet ture. University law graduate, PhD in law. Mee gaafadhi isa interview godhe. Waa'ee walloo Oromoo walloo maayee walloo. Wanjal nan bara. Aate labbaatii nagroo abbaan kiyya sanatti mee Oromoo ofiin hin jennu maal jettare Booranaa ante mindine Booranaa ati maal Qaalluu ati maal Raayyaa ati maal Azaboo Qobboo akkasitti matta malee ani Oromoo yolloo Oromoo hin jettu Salaalee yoo jettee maqaa gaarati malee maqaa gosaa miti ati kuyyuu miti ati kuyyuu kan aboote ta'uu hin dandeessa ati Oromoodha garuu Salaalee maqaa gaarati malee maqaa biyyaa maqaa sabaatii miti maqaa biyyaati gaara san. So self identity consciousing kuni amma ol ka'ee ummanni waliigalatti Oromoo ta'uu amma Oromoo jechuun jaa'ee an Oromoo sin ja'a malee mirga isaa amma tumcha yoo tan dhaqee who are you jeeni she's not going to tell me I'm from Bacho she's going to tell me I'm an Oromo because she already she knows already she knows already so sadarkaan suni subjective condition suni beekumsi dammaqni sammuutiin guutamee jira objective condition hojjette objective condition jibbansi ummata Oromootii fi ummata Abashaa jiraa jidduu addaan bahe clear demarcation citee jira Oromoon Oromoodha Abashaan Abashaadha bu'aa isaa qaba Haayile Sillaasee irratti waan argatee hin argan Minilik jalatti waan argatee hin argan Dargii jalatti waan argatee hin argan Wayyaanee jalatti waan argatee hin argan all the successive regimes are repressive against Oromo with all kinds of
aspects. Therefore, Ummat Oromoo kan jabeessu diina isaan. So nothing in common and there will never be a solution under Ethiopia. Yoo ana fudhatte akka kanatti jiraachuun manna Itoophiyaan kaartaa irraa addunyaa irraa habaddu. I lost my, named my grand and my great grandmother lost her eyes. Eegasi anne dargii keessa nama shanan dhabe. Okay? Kana ani hoggaa kudhanan dhabee bahe. Kana dhabeen bahe. Okay? Kana dhabeen bahe. Maal naan jee marmaariin kiyya ኢህአፓ መሆን መኢሶን መሆን የስልጣን ጠመኞች ናቸው። አንተ ግን ጠባብ ብሔርተኛ ዘረኛ ነህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው እንጂ አከናጀ ኩኖ አሲረ ከነ ጩቤ ነው ከነ ነውራን ኦኬ if I was an Ethiopian why I should be treated in a different way why like anybody PRP መኢሶን or EDU or anybody or ግንቦት ሰንቲ whatever 37 or whatever አከናመት የጠረ መንግስት ነው አንጀቹ ቀማ ማለት ሌላው ስልጣን ጥማት ነው አንተ ጋር ኦሮሞ ነው አባው ደተኒ ተመተምተኒ አባው ደተኒ ሄደምተኒ ሲንጀሩ ጋር ከሲንጀሩ ጋር ጠባብ ብሔርተኛ ሲባባው እንጂ ይመና ማል ጀረገስ ይመናን ወራንቲን ከ ያልታወቀ አልተገለጸ ሲንጀ ኦሮሞ ጀቹን በርባደኒ ኤኒ ኦኤልኤፍ ሜምበር ወረ ወዴሳ ቀበን ወረ ሀረሪ ቀበን ወረ ሰላሌ ቀበን ወረ ግንደበረቲ ቀበን ወረ ከራጂል ቆቃ ቀበን ኤኒ ኦኤልኤፍ ካደ ኦፕሬቲቭስ ወራንቲ ያልታወቀ አልተገለጸ አቺቶ ጋዚ ጋባተኒ ሶማሌ መንግስት እንት ከፍላል ሲንጀው ani Somalian beekon dhaqe Somalian naantaan erga kennadhe gale nama 20 jaate deemne humtuun jiru achi Ziyaad Baaree Somali abbootii isin nun jee no we are not Somali abboos abboomanis lakkin Somali maal who are you isin eenyu anta wagadda halkaa isin eenyu nun jee Oromoo jechuun maalin Oromoodha kushaati kee obboleessa keessan ummata kushi so namoonni dargii keessa hidhamtan hundi maqaaba Oromootti hidhamtan kun himannaan keessanii qabatamaadhaan yoo Oromoo natsaannet gambaaraa baaluutiin jedhu no waraanti laal ani bara keessa baay'een turee fi camadaan achi waan turee fi israanyaa support irdaata ajjamu jira namni hararhu in tsaabna maal jedhamatti fakkaate yoo ati amma meesoon taate qalman galeenyaa meesoon yoo yaappaa taate anaarkoo faashitii haappaa yoo idiyuu taate tasfaa lazuudii ስደተኛ ኮብላይ መሳፈን የወዝሊጊ ታተ ሰደዲ ታተ ድርጅ ሽኩቻ ሲንጀው when it comes to ኦሮሞ ያልታወቀ ያልተገለጸ means unidentified አነ አውጋማኔ አቲባው I went to the መቻማ ብሪያ በማል ጀፋና ማለትኒ በስላይት በጥራቤት ቁጥጥር ስብሎ የቀሩ ሲፈቱ በነበሩበት መስሪያ ቤት ተመልሰው በቁጥጥር ስር ሆነው እንዲሰሩ ካንጀው ጅራ በቃ ሆጀታት ሁለት ዲያቢያኒ ተወና እየዱራት ተቀው ጀሪጀ አቀኒ ከስር ቤት ነው ተወጂ ማኔ አቲኒ ካሜ ሆጂትና ዴብሳን ጅሬን ኤሰ ጀታ ቱርቴን አንጄ ካሜኝ ለፋ ከሰን ጅቻ ቱሬን ጅሬን ሜውራንቲ ከብሊ ተንከን ሂምቤ ከሙየ አልታወቅ አልተገ አይ አቲ ጠራቤተኛ ምቲ ነው በጠራቤት ታሰው ቀርኝ ጠራቤተኛ ምን አቤተኛ ተብዬ አልታሰርኩ እኔ ቤተኛ እኔም ነኝ ሆጋጎ እኔ ደሜ በይ maal finja kan maali altawqan beekamu jira maalin hinatte hinan lakke ay tarqa maalema deba jam attu kan ajjesin nafsi guddaa jam so kame so no ta'e qanyama kana yason jam ya paute zarabetanya ya pa jam idiyo ta'e koblay masabin zawd tasfa zawd jam hundu maqaqaba we don't have any name altawqa yaltagalesa namichi maal nanje I cannot relocate you to work because your case is unknown unidentified anaje what is the problem ምን ነው ዘሪና እንጂ ኦሮሞ በምን ነው ታሰርኩ ታዲያ ኦሮሞ ከሆንኩ አላቅም ከመንገድ ነው ያዘኝ ማለት ነው ፍትመሰከርቱ እንዴው then ነዲናን የጂዲ በርባደቹ ወደ ማንኛ ያዱን ቀቡ ወርቆ ዮሜ ለፍትን ጅርቶም ቱንጅሩ አቀ ዩኒቨርሲቲ ሞ ዲሴምበር ሰከንድ ሴምስተር ሜቲንግ ገልጭ ነኒ ዋነኛ ድረቤ ቦደ ዩኒቨርሲቲ ሆንጋሉ እኛን ጋሚቲ ቤለኑ ዱፊንቱ ማልቢ ቱጂ ነገልቸኒ uji galen urre kos gargaaratu urre ko anya fin kawani nadidan because orantin kiya it doesn't specify why I was in prison for 10 years it doesn't specify sidiwamiti ibsa gutama zagaye asfaw isma ahmed hussein ahmed ambassador ambassador rashad abokasho ይገዙ ዋቄ ሽመልስ በዳኔ ኩኒ ዋን ቤከም none of them ያልታወቀ ያልተገለጸ ሰበብ ሚሰማሊ ኦሮሞ ተው ከና ኦሮሞ ታከዲ ኦሮሞ ቤከማ ኢፒአርፒ ታጋስ ገንጣይ ቲፒኤልኤፍ ሻቢያ ከና ሬዲዮን አኒማኒቲ ፖፑላራይዝ ጎኔ we don't repeat the same mistake
if you popularize the Oromo case, then the Oromos who are unaware, they will become unaware. Kan jiru waan jiruufi OLF for the first time in 1980, for the first time, the Derg Central Committee Security Conference godhanii Tasfaayee Waldasillaasee Minister of Security inni OLF የተባለውን የጠባብ ብሔርተኞች ቡድን ጋማውን እዘን አስገብታለች Tasfaayee Waldasillaasee for the first time in 1980 media for the first time the name OLF was mentioned in it, never repeated in radio or anything. Amma General Mirat Abtarla General Mirat Abtarla was released from Beta Mangist Ogani Bau only Bresa Bareta Light and which pro Bareta Ladi General Mirat Abtarla SPLF only Lagater Gani Amma General Mirat Abtarla Yemi Ogan Sudan Sound the Onaga Saravito anybody Amma Mangisuna General Mirat Abtarla Yemen Onagno Yenan Onag Marat Gridia Oromo Liberation Front Balal እንደዚህ ማለት አለ እንዴ መንግስት ማረ እናን ተካቱሉያን ተካ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ይናን አዎ እንደዛ ከሶማሊያ ተመለሱት 26 ልጆች እኛ ወደ አቤቱ ካምፕ ያስገብተን ካስነቃም በኋላ ተመልሶ የጠፉት እንደዛ ነገር ፈጥሯል ይባላል ወይ ሰምቻለሁ እኔም አላቀኝ ያን አፍተርላ Tasfaayee Waldasillaasee for the first time በቃው ለፊ ከላይ ማለ never mention አልታወቀ ያልተገለጸ ቦድ ጠባብ ብሔርተኛ ሶማሊያ ሰርጎ ገብ ወራሪ ውፍቴ የሶማሊያ ሰርጎ ገብ ቀላቢ የሽፍታ ሰላሌ ውፍቴ የሽፍታ ቀላቢ ዮግን ደበረት ይደልዱ ውፍቴ የሽፍታ ቀላቢ እንጀው የወራሪ ውፍቴ የሶማሊያ ሰርጎ ገብ ቀላቢ ዮሞ ከራባሌ ከና ውፍቴ የሶማሊያ ሰርጎ ገብ ቀላቢ እንጀው ማለ ኦሮሞ እንጀው እንጅሩ ሸጋሪው ቀባምቴ ያልታወቀ አልተገለጸ ወከኒሞም the maximum later on ጠባብ ብሔርተኛ no more no LF